lolli kun nu laaluu jedha ka'inu asab Itoophiyaa dheedhu gadeeffachuu qabna ammoo wadha Shaabiyaa tuquun gatii nu kabalchiisa. Eertiraa tuquun Itoophiyaa gatii kabalchiisa Shaabiyaa gatiin kabalchiisu. Naaf soori gara peejiidha. TikTok kana yeroo garii waa tuqee akkas godhi waan namaan jedha. Naaf sa daqiiqaa takka hin gahu sakandii. So Shaabiyaa illee nu hinjifatti. Faannoo illee nu hinjifatti. Shanee illee nu hinjifatti. Saree wayii illee hortu nu hinjifatti. Nu hinjifatamna. Maaliifadha? Waan Oromoon biyya bulchituuf hinjifatamti. Amma namni garii akkamiin ilaala beekte Dr. Abiy Ahmad Aliitii duuluu jira jedhamni. No. Jawaar kallatti walaa abbichuu maal kanaaf Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa Adaanech fa'aa duulaan jiru. Inumaa jara tuqaan jiru. Waluma qafee mooyyee takka naqee nu cafaqu jira gartee. Warra caatii tumatee nyaatu gartanii. Mooyyee takka tumee nu cafaqeetii nu lulluuqachaa jiran. Amma namni garii ajjalee yoo taa'ee waa caqasuuf laalu maal sabeetani siyaasaa wayii dubbatee Oromoo yaadee akkas no inni maal gochuu jira waan afaan Oromootiin dubbatu Amaariffaan dubbatu kan Ingiliffaa jijjiireeti Shaabiyaa fi Ijipti kennaa mootummoota addunyaatti kennaa turan. Waan sana immoo maal godhan akka mootummoonni addunyaa irraa fudhattuuf namallee ni ajjeesan. Jeequmsa illee ni kaasan hundaa maaliif adiin evidence ragaatti amanti. Oh my God jetti faranjii ammoo waan tole maaliyaa teekinooloojii jira. Waan warri godhe kana jedhe tana asiin dura dogongorsee ture Human Rights Forra gartee Amnesty maal kanneen illee yaadattu biyya 200 fi dubbate Jawaar Gabbayyaan ni yaadatte. Eegasii abbichuu dhabbaan malaa maal jedheen Amnesty fa'aan Human Rights Red Cross'dhaan hundaanuu okay eessaa fi darragaa kana wanni kun Itoophiyaa keessatti ta'e eessaa fi danii jedhee laal gaafii. Haa information akkana argan okay osoo nu quban qabne Itoophiyaa isaan seentan namoota nuu kenni jiraa seeratti hin jiru. Seenuu qaban dhufanii mootummaa Itoophiyaa ayyama gaafatanii seenanii bakka san dhaqanii ofiirra argamanii ragaadhaan evidence nagaa nam tokko lamaatti miti bara naannoo sawwaan jiru irraa fuudhanii maaliif biyya waan laaftuu miti jechuudha dhiifama gaafatan gabbayanii osoo qara taatee morman amma maa mormuu hin dandeenye mootummaan harkaa qaba evidence yaada bara Itoophiyaan saatalaayitii ofii qabdi waan ta'eef akka kalee suuraa kaafattee yookaan biyyooyitiin South Africa yookaan biyya ta'e Aljeeriyaadhaan mee waan naannoo sadiitti ta'e suuraa kaasiin suuraa doolara biiliyoona agasii baastee bitattu saatalaayitii fi viidiyoodhaan ragaan qabdi Itoophiyaan haala qilleensarraa waan eeriyaa sadiitti ta'e yoo manni gubate namni ajjeefame ta'e guutuu akkoo biyyoota kamiitiitti evidensi ragaadhaan kaleeffattee jechuudha addunyaan tana koo qabdii miree soorii jette. Jawaar Faat yeroo sarrifatan yuunifoormii raayyaa ittisa biyyaa akkatti guuran gartanii kaasirraa baasanii gaafa innillee akka ofii dalagee lixee Lammaa Magarsaadhaa gaafa ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'e waa guddoo dalagee lixee innillee yeroo fayyadamanii bara ofii they try the best waan silaa danda'an hedduu hayyummaa siyaasaa danda'anii waa hedduu dalagan. Garuu wanni isaan dagatantu jira. Wanni isaan guutuun isaan qeequuf isaan tuffadhuuf nama araa kiiloo ta'ee innoo kan hin dagatan yeroo maraa. Rakkoon isaan qaban Jawaar irraa eegalii warri kun warra gartee xiqqoo waa hubatuuf jechaa jira bara. Warri jala yaa'u kunneen dhiis. Akkuma girrisaa galee jenneenii fi gartee warri nama jala horii kun maqaa bareeda achi laalee bifa namaatiif suufa laalee haasa laalee horii kun isaati garuu feete of tasanii. Namoonni silaa waa hubanna jedhan kun wanni isaan dagatan eenyutu araa kiiloo jira. Namni hadha Itoophiyaa bulchuutti jiru eenyu ni dandeettiin isaa maali eessa ture? Waa beekaa biyya tana keessa nu beekaa. Ni dagata yeroo baay'ee eega wanni marti harkaa baddee Mustafaan as gubbaa dhaqee gartee ija keessaa guuree afoo kaayee keessa laalladhu jedheeni amma harkaaf nyaatan gartee. Soo kanaaf ilmaan Oromoodhaa wanni isinii maal isin fakkaate? Ufiin taphatinaa warri gartee siyaasaa beekatanii nama jala yaatan. Uf duraan loonni ani ijoollee Oromooti, nama Oromooti, hayyuu Oromoo beekaa Oromooti, xiqqaa guddaa keessanii dhaabu. Yoo namtichi waan tokko dalageef jedheef godhe jasti taa yeroo kennii fi waan jedhe san hojittii kaa. Jecha namaan fudhatiin. Hadha AI'dhaan baree wanni hedduu Ameerikaa keessatti dhiyoo kana White House gubatee jedhanii baasan haga miidiyaan addunyaa dabarsu gahe. Ka dalaga garuu AI'dhaan qindeessanii dalagan. Artificial Intelligence'dhaan. Namoonni nama si fakkaatan gabbanii waan hedduu dalagan. Namuu godhuu danda'asin jechuu barbaade. Amma haasaa ati yoo gartee sammuu tantee uffannaa goote haasaa tokko qindeessuudhaaf
afaan ingiliffaatu jiraame dhattee afaan keetii jijjiirtee afaan oromootiin haala yeroo irra waan barbaadderraa fiddee as gubbatti hayyuu guddaa taatee haasa'uu dandeetta. Waan akkasii fuutee as fidde kitaabolee adda addaatu jira. Wanni Jawaarfaa gartee irraa as tattaafachaa turan. Kitaaba dubbistee as dhufte kitaabni kitaaba. Kitaabni atin dubbistaa waan achiru fuutee fiddaa yeroo as fuddee ammoo hojiitti deebisa jette hin dandeettu. Maaliif keetii miti? Waan namni barreesse dubbiste. Waan namni barreesse. Soo kanaaf akkasii wanni irra dubbannee warra jiru kanneen hiree kenneef inshaallah sa'aatiin deemee jira baana. Wanni irra dubbanne maal Jawaar Maammattu ijoollee biyya Arabaatitti wal fixaa jirtu kana mootummaa qindeesse jedhu kun kijiba rabbi jibbee jennaan isintu qindeesse. Asin dura guyyaa 3 dura afuriin dura Mustafaan dubbate. Sam social media kana keessa TikTokiin kun wanni inni badee rabbi isaa balleessu waa fuudhee dafee facaasa. Bakka hunda seente. Isii tana namoonni hedduun ammallee karaa kanaan sitti dhaammadhu maali? Koottaa warri Jawaar deeggartan, koottaa warri Shanee deeggartan, Faannoo deeggartan. Nadheette peejii gii agartanii ilmaan Oromoo nadheessan jechuudha. Hatta ijoollee ijaaranii namoota mala tokko dhaifan. Hayyoota beekumsa qaban irraa fuudha ijoolleen maan xixiqqoon koottaa warri asin dhufin salphata kaasa dhufe. Beekaan keessan guddaan keessan peejii kiyya yoo dhufee salphatee asii deeme ni kasaartanii waan isinii godhan isin abbaa fidee isin keessummeessaa. Dhaqaa gaafadhaa sirriitti. Yoo akkana nuun jedhe akkam goonaa yoo kana nuun jedhe akkam goonaa koottaa gaafadhaa koottaani. Jecha takka yoo isin ani isinii deebisuu dhabe jecha takka an guyyaa san isin deeggara jechuudha. Jecha takka sanuu ragaa hojii yoo isinii kaleessu dhagaan na gaafadhaa yoo barbaadda. Kanaaf ilmaan Oromoo hin dogongorinaa. Ilmaan Oromoo hin dogongorinaa. Hagana isiniin jedha Jawaar Maammadiin obboleessa kiyya koottu gara keenya. Gara haqaa. Oromoo nuun jetteemi koottu. Oromoo dhiifama gaafadhu warra gartee sagal siif do'attee ijoollee Oromoo hedduu qilinnattee Oromoo maqaa kee wal nyaattee firri aanaan Oromoo kutaa sadii adda baaftee kutaa 8 lafa gaggatte kana hunda dhiifama gaafachuu si feesa ka mootummaa yakka daladdee mootummaan boru seeraa si dhiyeessu hojiin ta'e keessaa sin baaftu si haa baaftu takkan tattaafatin tan tattaafanne maali atamoonni gootu maali mootummaa kana diigdee badii jalaa bahu atamoo gootu mootummaa kana diigdee akka keetitti rabshaa wayii kaaftee mootummaan kun dhaabbachuu dadhabee gara hundaatti ka'anii diigdee mootummaan seeraa sin dhiyeessine ilmaan namaa dhumateef qabeenya badeef lubbuu namaa baddeef yakkoota daladdanii biyya kana irratti akka seeraaf hin dhiyaanneef uf baraaruu barbaadanii maa tattaaffiin keessan san qofa iyyaadiin abbichuun rabbiin gartee azala karamuun ta'u osoo abbichuun illee du'e rabbi umrii haa dheeressu nu martuu ni duuna osoo badhaadhinni illee bade sisteema isin galchanii jiran sisteem kee jirtan amma gartee faayidaan lafa qaqqabatee jira faayidaa balleessuu hin dandeettan ummanni illee isin hayyamu abbichuun miiliyoonni agasii gabbee jira Adaanechi miiliyoonni agasii fiildi maarshaa miiliyoonni agasii ilmaan Oromoodha bakka hundaanii jiran maachi. Sobuun akka kalee deebi'uun warri isin faarsitan araa kiiloo seenu tana biraa gal Oromoon daaraa taate osoo namni jiraate namni waa godhuun jiru meetiin jiru. Osoo jiraate iyyuu inni gosti jabduun nu mormitu osoo jiraate dhuftellee Oromoodha maachi daaraa taatee dhabamti malee bakka sanitti hin dachaatu. Kanaafuu agana dheetii warra ittaanu hiree kennaa jawwee koottaa gadana. Waa hedduyyuu bara osoo dhufte Jawaar badii gurguddoo tanaa sirraa buufna bara. Wanni ati dheettu atiin beektaa anillee hin beeka namoonni waan kana beekan illee ni beekan ijoolleen Oromoo 5,000 foyi ka gaafa jijjiiramaa dhumattee bara abbaa qeerroo siin jedhaniin sawwii waaqatta maal waaqatta Jawaar Maammad ati gahee qabsoo Oromoo keessa maal qabdaa jedhaniin qeerroo ati hayyu dureedha abbaadha hoggana wannaati Aljazeeraan ni gaafate BBC miidiyaaleen hedduun maal jedhaatti ana karam tokko itti hirmaadhe malee guyyaa takkas qindeessee waan goone jedhe. Maaliif kas godha namni gariin hin beeku ammoo irras jala taa'ee Jawaar jechaa oolu kun sibiilaan nama harka qullaadhaa nama qawwee qabatu afoo dhaabaniiti ilmi namaa dhumate seera addunyaa keessatti sibiilaan jedhan jechuun nama nagayaa yookaan ammoo qawween hidhatiin hin leenji'in akka inni du'uuf sababa ta'uun nama kuma gasii dhiisii nam tokkoof itti gaafatamta jechuudha. Lammiin alaa ajjeefamteerta achi keessatti gabaabee qabeenya badeef yakka gurda kun yakka gugurdaa sigalee. Sambira paartii siyaasaatiin jawween kana ni beeka akka gaariitti. Kanaan maal godhuu qabu? Nama Jawaarii yoo addunyaan ICC yookaan ammoo mana murtii addunyaadhaa dhiyeessuu dhufte Jawaariin dabarseen kennine araa kiiloo kaa'uu barbaada inni tattaaffiin isaa gaafa dura lammaa yookaan gadduu. Nama maal godhu? Nama hin kennu jedhu. Jawaar gaafa kana Itoophiyaa maan baane malee Itoophiyaa keessaa dhufee fuudhuu hin qabu. Akkuma amma Albashiir fa'aa godhaa turan
warroota gartee amma yakka mootummaa addunyaa kana keessatti dalaganii yeroo inni biyya wayii seen achi qaban hin beeytaniin biyyoonni seera kana mallatteessitee jira biyyi sun dabarsitee kenniti yoo inni achi biyyaa bahe garuu biyya keessatti tuquu hin danda'an. Namoota akkasii abbichu araakkiiloo baasanii namoota yakkamtoota gartee kooluuf jala qabanii waliin deeman kaa'uu fi wanni Jawaar harkanii guyyaa utaaluu hin danda'abe malee dandeettii osoo qabaate osoo muuxannoo qabaate isii kana buqqisuuf saa 24 gartee ilmaan Oromoo waliin muka duuba walis suuqsisaa jechuudha. Kanaaf reefa namaa guuree yookaan faannoo yookaan ebalu ta'ee deema jechuudha. Kuni lubbuun ilma namaa osoo namni isin dhiise rabbi isin hin dhiisu wallahi. Kana biraan dabalate dhufee Jawaaraa isin hayyottan ijoollee 87 maqaa isaatiin nakabbaban qofachuudhaan kasanuu osoo kadhatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa kabajamoo pirezidantii Shimallis Abdiisaadhaa badiiteen nalaal kabadiin ta'in. Ijoolleen kun lubbuu namaa kan banne dhaabi jedhanii ni dide. Manguddoon itti dhuftee kadhattee dhaabi jedhanii ni dide. Yeroo ijoolleen amantiidhaan Islaamaa Kiristaanaan daaraa wal gootee Sadaamaa fi Bishooftutti boombii walitti darbuu eegaltee wal fitte masgida mucaa kaan ajjeesan aquum waawun jedhe. Osoo akka duraan callisee hadhisee badhaadhin baafee jalaa baya kun hundi ragaatti ta'e Jawaarii. Hacaaluu ajjeesanii irraa bayanii reeffa namaa kan awwaalamne qindeessanii yakka guddaa laal lubbuun namaa akka baddu akka gartee jeequmsi uumamu wanni kun marga dalagan. Kanaaf waraabessi waan halkan dalage beekaa guyyaa nama dheessa jedhanii gartee heerri addunyaa lafa isinii jira. Aabbichuunis hin dhiisu osoo addunyaanuu gartee san godhuu baatte. Wilii tokko tokkotti dhiigni Oromoo jige. Dhiigni nafxanyoota uummata Amaaraa ka jige dhiifama. Ka uummata Tigraay ka jige. Ka sababa Beenishaangul keessatti jige. Warri gartee magaalaa keessatti ajjeefame. Ka reeffa isaa gartee bineensa nyaachisaa jiran kana. Ka akkan awwaalamni godhanii diidatti wal qaqan kana abbaa fedhe haa ta'u. Fedhu raayyaa ittisa biyyaa abbaa hundinuu seeraa dhiyaataa jechuudha. Haa qabadhaatan. Hundi yoo waraana keessaallee namni ajee jiraate godhe jiraate heeraa dhiyaata. Hin jiru. Heerri nama ajjeesii, lafarra harkisii, bineensa nyaachisii kun irraa baratu jedhu hin jiru jechuudha. Namni yoo ajjeefame reeffi kabajaa qaba. Uummanni Itoophiyaa kamuu namni kamuu saba kamuu keessatti hin jiru wanni akkasii akka akkas dalagamu jechuudha. Kun wanni dalagame mootummaa kana maqaa balleessuuf bakka hundaan fedhu mootummaan ajjeesaa fedhu warri gaaraa ajjeesa. Yookaan fedhu gartee hattuun onnaa keessa ol ajjeesti. Yakkoonni dalagamu kun guutuun isaatu kan mootummaa Itoophiyaa. Kanaan moo ragaa rabbiin mootummaa Itoophiyaati maaliin iyyee faannoon harka gabbaatee harka namarraa muruun shaneen gabbaatee nama rashantee akka abbaan keenya Wallagga moo Tuula mana fakkaatee dhiyoo kana ka gaangibu farda gubbaa ta'ee dubbatu san gartanii ilma isaa isa biratti ilma ta'ee fira isaa waan hin beeku hin dhiifama. Gartee maal jedhee birrii barbaaddan birriin kunooti isinii fidaa lubbuu tiyya barbaaddan kunootiin ajjeesaa jedhee gartee ajjeesan jedhe. Shaniin afaan bahee kun kadhiyoo kana nama lama gartee Arsii ba'aa keessatti ajjeesan nama 10 ukkaamsanii deemaniini ummanni gabbayaa ragaadhaan gartee ijoollee gaaratti ajjeesee hedduun ragaalee akkanaatti ture warra rakkinatti kagalee kinnachaa jiru. Kunniin hundi mootummaa kana dhugaa qabaachuudhaan ragaan bayaadha kan namni akka mootummaatti raayyaa ittisaa birgeediin akkasii kibla xooriin akkasii nama ajjeesee lafarra akkas godhe jedhee namni kaleessu tokko illee jiru agarra. Sigalee ka wal ajjeesu fakkeenyaaf milishaa gandaa yookaan bulchaa gandaa naannoo gandaa baasanii warra ganda tokko irraa wal ajjeesanii kun kaanii birrii kennanii kaan ajjeesii lafa kaa namni hin fuune godhan dalagamaa jiru guutu agarree jirra jechuudha maqaa mootummaatiinis ka dalagan. Yuunifoormii uffatee warri waan san dalagaa jiru illee ni jira jechuudha. Mootummaa keessaallee ka dalagaa jiru ma jira. Garuu mootummaan ergeetii miti. Raayyaa ittisa biyyaa illee yoo taate raayyaa ittisa biyyaa ajjeesa akkas godhaa jedheetii miti. Kun hundi qindaa'ee ta'e jedhamee yakka biyyattii irratti dalagamee maqaballeessii raayyaa ittisa biyyaatiin nama hedduu himatamuu deema naa qabadhaa. Maqaballeessii poolisaatiin nama hedduu himatamuu deema. Maqaballeessii warra tikaatiin adda Jawaar tokko keessaa dhaqee dhoqqee ofi dhiite jechuudha. Warra intalajeensii Itoophiyaattu ijoollee Suudaan Arabiyaadhaa akkas wal dalagsisee jechuudha. Intalajeensii damee dantaa tikaa. Laal kana siyaasaa beeka jettan isin nama fuudhee haada mormatuuf godhu. Dameen dantaa tikaa akka itti godhe ragaa qabu wajjin koottuu dhiyaadhu jechuun deema gartee. Gara raayyaa ittisa biyyaa jeneraalonni hadha biyya bulchan ni kijibanii jedheen kijibanii amananii jedhe kun hundi dandeettiin qabanii jedheen. Raayyaa ittisa biyyaa hadha jiru kun qullaadha keessaa hoogganoonni irraa dhumatanii warra waa takka illee godhuu danda'u miti jedheen waa tokko lamaa miti jedhe. Ka gandaati jedhe akkuma kalee TPLF faati warri kalee dabran gartee waraana naa ofii ijaarratan kunillee ijaarratee ka gandaati waraanni kun raayyaa ittisa biyyaa xiqqeessee gabbuusee jechuudha. Raayyaa siyaasaa keessa hin jiru raayyaa ittisa biyyaa siyaasaa keessa hin jiru. Kun hundi seeraan gaafachiisa gartee. Kanaaf akkas inshallah in gabaabsannaa warra sadiin jiru kana warri alaana gaafatan na uffolcha hadha isin sa'aatii waan deemee jiruuf na uffolcha dhiifamallee isin gaafadha saa malee seenellee
hagadaa isin dheeradhe peejii keetiif nu paarkii nu goote ta'in ittiin aariina imalli keenya gara asabiitiif akkasuma agartanii muzayyami maqaa yookaan asirra laqa matoo laqaa dhiifamu matoo laqaan akkasuma suufiyaan tartiibaan isinii kenna inshallah daqiiqa 5 fayyadama na uffolcha warri gara peejii jirtanillee hireen teeti imalli keenya gara asabiyoo ammatti hireen barbaade dabarsee biraatii kenna inshallah naraga jirta imalli keenya gara asab imalli keenya gara asab biran jiran na fakkaate okay matoo laqaa hireen teeti Tolaye galatoma terrawan nakin tanis bayi galatoma wan bayi radubbatani jirtu wanni afe jedhamun jiru siyasan jara amma maqaa dhooftanii yookaan jawaarfaa kan dubbattanii ji'oopolitiksiin isaanii akkam akka deemaa jiru namni sirriitti xiinxallee gadi qabee hubatee ilaalu sirriitti arga. Eessarraa ka'ee eessatti taphataa jiranii miidhaan isaan irratti taphataa jiranis eessa akka ta'e sirriitti baraman nuti keessa turreerra otoo isaan gara biyyaatti dhufin qabsoo eegallanullee isaan faana jechuudha. Gaafa Oromoon kutaa hunda akkasitti ibidda walitti qabee diina of keessa ari'uu fi 4 kiiloo galullee qabsaayaa turre warra qabsaa'us faana taane waliin qabsaayaa turre isaanis gaafsan dhagayaa turre haa ta'u malee immoo kaayyoon qabsoo isaaniitiif kaayyoon qabsoon Oromoo yoo san qabsaa'u qabsaayaa turellee garagara jechuudha. Maaliif isaan gaafa san kaayyoon isaan qabsaa'aniif Oromoo faana Oromoo biratti kaayyoo qulqulluu roorroo Oromoo irraa kaasu kaayyoo qulqulluu biyya ijaaruu fakkaataa ture uummata Oromootti jechuudha. Uummata bal'aa biyya kanaatti Jawaariinis ta'e hunduma warra isa faana jiru hunda kan faarsaa ture Oromoo qofa odoo hin taane uummanni Itoophiyaa irra hedduun waa'ee isaanii dubbataa ture jechuudha. Galateeffataa ture gaafa san jechuudha. Haa ta'u malee immoo erga dhufanii biyya keessa galanii booda jaarmiyaan isaanii tiimiin isaanii waan biyya diiguu irratti malee waan biyya ijaaruu irratti akka hojjetanii beekan jechuudha. Odoo oolanii hin bulin kaayyoo isaanii tagara biyyaatti dhufaniif san galmaan gahuudhaaf hojii isaanii eegalan. Haa ta'u malee biyya tana keessatti mootummaan biyya qabatee bulchiinsa isaa ijaaree paartiin biyya bulchuudhaaf aangoo qabatee irra taa'e hoggansa cimaa hoggansa chaalenjii hedduu argee beeku waan qabuuf ka siyaasa beeku waan qabuuf tarsiimoo isaan ittiin deemaa turan saniif karaa adda addaan qorumsi baa'atuyyuu isaanii milkaa'uu hin dandeenye. Wanni isaanii milkaa'e yoo jiraate waraana biyya keessatti babal'isuun uummanni akka mootummaa kana faana hiriiru yookaan immoo tasgabbaa'ee hojii isaa hojjetu gochuu dhabuun kun tarsiimoo isaan dura qabatanii biyya keessatti dhufan jechuudha. Maaliif nagaa biyya kana dhoobu mootummaan kun tasgabbaa'ee hojii isaa hojii biyya guddisuu hojii biyya ijaaruu hojii biyya tana gara fuulduraatti ceesisuu akka inni tasgabbiidhaan hin hojjenne irratti isaaf garee isaanii jechuudha. Hardallee akkuma reef kaaftan wanta ijoollee karaa biyya ormaa jiran kanarratti dalagamaa jiru irratti isaani malee bu'uurri waan kanaa mootummaan namni biyya keessaa efi mootummaan biyya keessaa namni akka baqatee jalaa deemu barbaadu. Humni namaa isaa badetti akka badu barbaadu mootummaan. Biyya takka keessatti humni namaa gatii guddaa qaba. Biyya waa'ee namaa beektu irratti jira. Mootummaan kana immoo kallattii danda'u hundumaan fuuldura dhaabbatee akka ijoolleen kun gara biyya biraatti hin deemnes gochaa jira. Kan immoo ijaaramee daangaa irratti sin ceesifne deetiin garee isaa kana keessatti sochoosaa jiru ijoollee isaanii isaan ijaaranii lafa kaa'an jechuudha. Ijoolleen kun yoo biyya keessaa bayan silaa kutaadhaan wal qooduu odoo hin taane namni jijjiiramaa of jijjiiramee biyya keessa deebi'eetiin waa dalagateetiin akkasitti baraasan danda'ee biyya ormaa deemuuf deemu kanarratti waliin nyaatu. Gidduu isaaniitti wal dhabdee uumanii wal nyaachisanii wal fiqisiisaniiti mootummaa irratti dhuudhaaf biyyoota ergamaniif ergamtuu ta'anii jala jiraatanitti waan kana mootummaa maqaa tureessuudhaaf ufii isaaniitti galmaan gachuuf gochaa kan jiran malee mootummaan Itoophiyaa waan kana irratti hin godhu. Dameen tikaa biyyatti biyya eeguuf waan biyyaa hojjechuu irratti malee waan kana irratti wanni inni hirmaatus hin jiru. Isallee hin madaalu jechuudha kun hin madaalu. Maaliif waan biraati waan baay'ee biizii ta'ee jiruuf. Kun siyaasa isaaniiti tarsiimoo isaaniitti illee jechuudha fuuldurallee waan deemu.
Oromoon akka Oromootti sabni biraa kan dur dhaabatee isa faarsu diinummatti isa beeka inni immoo isaan faarsa takka. Oromoon kan dur isa beeku santu hammoo gaafa inni qabsoo san achii dhufuun akkamitti akka dhufee fi maal hojjetee akka inni deeme hin beekne todhallee isa jala fiigee iyya malee warri tarsiimoo isaanii hubateetiin hin jiru har'a irraa deebiiti biyya ofii ijaaruu irratti hojjetaa jira. Biyya ofii akkamitti eeggadha karaa mootummaan qajeelfama mootummaan gubbaa gad diriirsuun mootummaa faana ta'e hojjetaa warri siyaasa bilchinaan sirriitti sammuun isaanii bilchaatee siyaasa sirriitti hubatanii xiinxallanii ilaalan jechuudha. Iyyuu miti akkasitti safaarsuu miti yookaan harka faana dha'uu bichaa miti jechuudha siyaasni. Kanaaf ani gabaabsee wanni dubbadhu maalidha? Biyyi keenya akka biyyaatti kan ijaaramtee jirtu kutaa kutaadhaan qoodamtee Oromiyaan akka Dr. Abiy jedhanii Itoophiyaan Oromiyaa kophaatti hin jiraattu, Itoophiyaan Amaaraa kophaatti hin jiraattu, Itoophiyaan Tigree kophaatti hin jiraattu, biyyi keenya biyya tokko Itoophiyaadha. Biyya keenya immoo fuulduratti tarsiimoo mootummaan seera qabeessi mootummaan biyya bulchaa jiru. Gadi diriirsan biyya tana ceesisuudha, biyya tana eeguudha. Warri amma taphataa jiran kunniin diina biyya kanaati. Kanaafuu uummanni keenya irraa dhaabbachuu qaba. Isaan jala fiiguu irraa tasgabbaa'uu qaba. Siyaasa isaanii kan ammoo itti baranii irraa of eeggachuu qabanii wal gorfachuu qabanii garaagarummaa uummata gidduutti akka noomnes sabni keenyas biyyi keenyas warra afaan Oromoo dhaga'u sabni keenya hundi jaarmiyaa isaanii kana jala deemuu hin qabu. Biyya keenya kanatti as deebine biyya keenya ijaaruu qabna mootummaa cinaa dhaabbachuu qabna. Biyya keenya eeggachuun dirqama biyyi mootuu hin moo'atamtu yoomillee biyyi moo'atamtu hin jiru. Tarsiimoon isaaniillee kufaadha. Galma hin gayuu jechuu barbaada. Galatoomaa naa jiraadhaa hedduu isin jaaladha. Bal'inaan yeroo argadha yeroo biraatti sirriitti irratti dubbanna naa galatoomaa. Maasha Allah galatoom mato alaqa ajajaa dhibbaa ulfaadhuu galatoomi yaada bareedaa bilchaataadhaan badinii mul'adha koota maaliif namni gartee hundinuu muuxannoo qabu hubannoo qabu dandeettii qabu qabaa wanni kun waan sabaati waan biyyaati waan dhuunfaatii miti waan gosaati miti waan amantii tokkootii miti waan sabaaf sablammootaa waan biyyattii tana nama biyya tana keessatti waliin gartee biyya takka qabnu wanni Oromoon hundi kennaa hubachuu qabu. Warroonni alaana gaafatan hedduu keessantu jira sa'aatii waan deemee fadhaa namoota duraa ol naqe qofa hiree kenneen of folchaa isiniin jechaa dhiifama guddaa isin gaafadhaa sa'a ture waan seeneefi. Kanaaf gartee akkasii jabaadhu maasha Allah yaada bareedaa nama hubannoota qabu.